Akkam jirtu hordoftoota YouTube kooti guyyaa har'aa kana viidiyoo biraa qabadhee isinii dhiyaadheera. Yeroo darbee meejor pentatonic scale'n akkamitti akka ijaaramuu fi diiwwan isaanii maal akka fakkaatan waliin ilaalaa turre. Guyyaa har'aa kana immoo kutaa lammaffaa pentatonic scale yookiin immoo minor pentatonic scale'n akkamitti ijaarama, formuula minor pentatonic maal inni garaagarummaan inni major pentatonic irraa qabu maal inni isa jedhu kallattumaan waliin ilaalla. Namoonni yeroo jalqabaatiif viidiyoo kana ilaaltan subscribe gochuudhaan miseensa barnoota kanaa ta'aa jedheen sinaffeera. Turtiin keessa nama dhumaatti na wajjinaa ta'uu like, share fi subscribe gochuun irraanfatinaan dhaamsa koo yeroo hundumaati. Amma dhumaatti na wajjin tura kallattiidhumaan gara tiyooriitti seenna. Yeroo major pentatonic scale waliin barannu sagaleen alfaffaa fi torbaffaan keessaa gadi bu'a jennee dubbannee ture. Wanti iddoo kanarratti hordofnu garaagarummaa guddaa hin qabaatu. Sagalee dhuma jiru sanaa tokko lammaffaan yookiin immoo haaftooniidhaan gadi buusaa deemna. Kanaafuu mee kallattiidhumaan akkamitti akka minor pentatonic scale'n ijaaramu waliin ilaalla. Barreeffama iddoo kanarratti ilaallu C minor pentatonic scale'n ijaarameetu argina. Miseensi isaa C, D sharp yookiin immoo E flat. D sharp fi E flat iddoo kanarratti yoo keyboard keenya irratti kan ilaallu ta'e bantuun tokko yeroo bitaarraa gara mirgaatti taphachaa deemnu sagaleen isaa maal ta'aa deema, higher tone ta'aa deema. Yeroo mirgarraa gara bitaatti taphachaa deemnu immoo sagaleen isaa lower tone ta'aa deema jechuun sagaleen caarratti iddoo kanarratti dhageenyuu fi sagaleen karaa mirgaarratti dhageenyu garaagarummaa qal'achuu fi furdachuu sagalee uumachuudha. Kanaafuu yeroo hundumaa sharpii bitaarraa gara mirgaatti yoo deemnu bantuuwwan gurraachi kun sharpii ta'u, yeroo mirgarraa gara bitaatti deemnu immoo filaatii ta'u. Kanaafuu C D sharp yeroo jennu D sharpiin karaa biraatiin E filaatii ta'a jechuudha. Kanaafuu akkasumas immoo C sharpiin D filaatii ta'a. Kanaaf sagalee sana tokko lammaffaadhaan hir'isuudha jechuudha. Iddoo kanatti kanan ibsuu yaale kana fakkaata jechuudha. Kanaafuu yeroo kamiyyuu major diatonic scale sagalee lammaffaa fi sagalee torbaffaa gartokkeedhaan yookiin immoo tokko lammaffaadhaan sagalee isaa yoo gadi buufne minor diatonic scale arganna. Akkasumas pentatonic scale immoo yeroo hojjan bantuuwwan meeqa qabna jenneerra? 5 qabna jenneerra. Bantuuwwan 5 kana keessaa bantuu isa sadaffaa sagalee walakkaadhaan yeroo gadi buusnu, kana jechuun E yeroo sagalee walakkaadhaan gadi buusnu E filaatti yookiin D sharp arganna jechuudha. Iddoo kanatti barreeffamaan kan inni ibsame kana fakkaata. Kanaafuu sagaleen lammaffaa fi sagaleen shanaffaarra jiru akka pentatonic scale'itti yoo walakkaadhaan gadi bu'ee maal arganna jechuudha? Minor pentatonic scale arganna jechuudha. Kanaafuu formulaan minor pentatonic scale maal ta'a jennee yeroo laallu asumarra dhaabbanneeyyuu caadhaa kaasee amma E filaattitti yoo lakkoofne caadhaa kaasee amma C sharpitti walakkaa, C sharpidha amma D'tti toonii tokko, D kaanee amma D sharpii yookiin E filaattitti yoo deemne immoo walakkaadha. Kanaafuu toon and half ta'a jechuudha. Lakkoofsi isaa yookiin herreegni isaa toon and half, toon and half, toon ta'a jechuudha. Kun yoomiyyuu minor pentatonic scale yeroo hojjannu formuulaa yoomiyyuu hin jijjiiramne ta'eetu lafa keewwama jechuudha formulaan kun. Kanaaf toon and half, toon and half, toon yookiin immoo whole plus half. Toon and half jechuun whole plus half yookiin sagalee tokko guutuu fi walakkaa walitti yoo idaane toon and half ta'a. Kanaaf yoomiyyuu taanaan kan sammuu keessatti nuti qabachuu qabnu formuulaa kana. Eessaayyuu kaa iddoo kamiyyuu deema yoo minor pentatonic scale ijaaruu barbaanne formulaan isaa inni sammuu keenya keessatti yeroo hundumaa qabannee hambisuu qabnu toon and half, toon and half toonidha. Dubbiin asuma irratti raawwata. Asirra dhaabbannee
caarraa kaanee, daarraa kaanee, eerraa kaanee, faarraa kaanee kan barbaanne irraa kaanee iskeelii torbanuu ijaaruun baay'ee salphaadha. Egaa kana fakkaata. Kanaafuu sagalee iddoo kanatti ijaarre kana foormulaa kanarra dhaabbannee sagalee viidiyoowwan darban duubatti deebi'aa ilaalaa. Namoonni dhugumatti yaad-rimee yookiin konseptii piyaanoo yookiin kiiboordii baruu barbaannu viidiyoo kana sirriitti hordofuu qabna. Ani maal akka taphatamu miti kanan sin barsiisu. Akkamitti iskeeliin muuziqaa ijaarama isaan yoo shaakkallee waan barbaanne taphachuu dandeenya. Shaakkalli qubaa nu barbaachisaa. Egaa kana fakkaata kallattumaan caa kiiboordii irratti ilaallee akkasumatti daa'ee faaga. Egaa caan yoo foormulaan isaa akkana ta'e caarraa kaanee amma maalitti deemna jechuudha toonii argachuudhaaf caarraa kaanee amma D sharpii yookiin E'tti deemna jechuudha. Kanaafuu yeroo taphannu sagalee sadaffaa walakkaan gadi buusna akkasumas immoo sagalee torbaffaadhaan jiru walakkaadhaan gadi buusna waan ta'eef maal ta'a jechuudha B filaattii fi E filaattii ta'a yookiin immoo A sharpii fi D sharpii ta'a jechuudha. Kanaaf innaa taphannu akkam ta'a jechuudha finger positioning keenya salphaadhumatti kana ta'a jechuudha miseensa. Bantuuwwan kun warra gurraacha wajjin waan baay'ee wal makee taphatamuuf yeroo baay'ee galii qubaatiif baay'ee recommended godhama yookiin immoo baay'ee jajjabeeffama namoonni akka minor scale sirriitti shaakkalanii. Kanaafuu akkanatti taphatama jechuudha salphaadhumatti. Waan barbaadan taphadhaa garuu sagaleen isaa kana fakkaata. Yeroo baay'ee warra gara faarraa jiran yoo taphanne moor baay'een bantuu kan inni jiru faarraa kaasee yookiin immoo 1 2 3 4 sagaleen arfu kan inni jiru gara faati waan ta'eef garri sagalee 3 qaba. Kanaafuu moor quba kee akka finger exercise nutti tolutti yeroo baay'ee iddoo nutti tolu kana deebinee yoo shaakalle baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu ariifannaa quba keenyaa fooyyeffachuuf iddoo nutti tolu irraa kaanee taphanna. Garuu iskeelii sana keessa jiraachuu keenya mirkaneeffachuu qabna. Namni tokko D minor pentatonic iskeelii siniin jedhee immoo D irraa kaatu foormulaan keenya maayin akkuma duraa waliin dubbanne tone and a half tone and a half tooniidhanneera. Kun yoomiyyuu geeddaramu jechaadha. Kanaafuu foormulaa kana qabadhaatii foormulaa kanarra dhaabbadhaatii tokkoon iskeelii jiraniif sagalee uumaa kan daa yookaan D F G A C D jechuudha. Kana shaakaluun irraanfatina. Kan A minor pentatonic iskeelii A ga A ba da A ta'a. Kunis shaakala keenya torban tokko ta'uu qaba. Kan faas akkasuma faa kanarraa yookaan amma maalitti yoo deemne toon hin daafii arganna. Amma A filaattitti yoo deemne toon hin daafii arganna. Achi yoo toonii kan argannu A filaattiidha amma B filaattitti yoo deemne achi yoo ittaanee immoo toonii kan argannu asii kaasee ammasitti walakkaa asii kaasee ammasitti walakkaa toonii tokko ta'a jechuudha. Achi kaasee amma maalitti yoo deemne toon hin daafii arganna. Wanni dhugumatti garaadha keessa keessanii fedhii piyaanoo baruu yookiin immoo fedhii iskeelii yookiin bantuuwwan kiiboordiirra jiran baruu yoo barbaadan xiyyeeffannootti kennaati shaakkalaa. Barreeffama kana sirriitti irra deddeebi'a shaakkalaa. Namoonni carraa qabdan iskiriinshaatii gootanii viidiyoo kana iskiriinshaatii gootanii foormulaa kanas irraa fudhattanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Siidhaa kaasee amma biitti tokkoon isaanii hojjechuun baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf biidhaa kaasee amma maalitti yoon deeme toon hin daafii ta'a. Asii kaasee ammasitti yoon deeme toon hin daafidha. Asii kaasee ammasitti toonidha. Asii kaasee ammasitti haafiidha. Maaliif bantuun gurraachi iddoon jiru yeroo darbee dubbanneerra. Kanaafuu amma maalitti yoon hin deemeen toon hin daafii argadha amma diitti yoon deeme jechuudha. Kanaaf ittaanii immoo toonii kanan argadhu amma maalitti yoon deeme diirraa kaasee amma maalitti yoon deeme amma eetti yoon deeme eerraa kaasee toon hin daafii amma immoo kanan argachuu danda'u amma maalitti yoon deeme eerraa kaasee amma maalitti yoon deeme. Kanaaf akkasitti tartiibaan tokkoon isaanii yoo ilaallee shaakkallee salphaadha jechuudha. Yeroo baay'ee wantoonni kun wal qabataniiti kan isaan deeman gaafa seennee waa'ee koordii isaanii immoo barannu moor walitti dhufeenyi jira kanaa wal qabataa nuu deema jechuudha. Egaa kanuma fakkaata
torban tokkoof kanuma shaakalaa kanuma waliin barachaa turraa. Waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa baay'een sin jaaladha. Namoonni subscribe gootanii like share gochaa jirtan ulfaadha. Subscribein keenya baay'ee dabalaa jira. Namoonni barnoota kana barachuu barbaadan yookiin immoo fedhii isaa qaban heddummachaa akka jiran subscriberii koorraa hubachaa jira. Egaa har'aaf kanumaan jechuu barbaada. Inni guddaan xiyyeeffannoo kan itti kennuu qabdan formuula minor pentatonic, formuula major pentatonic scale, formuula diatonic, formuula chromatic qabannaan namni tokko karaa salphaadhaan iddoo kamirraayyuu ka'ee iskeelii muuziqaa tokko ijaaruu danda'a. Guddaa galatoomaa ulfaadha. Yeroo gaarii qabaadha. Nagaan naaf tura. Bye bye.